أنا أفكر بيشتا أجتشون أبدا هنتا ربي سبحانه وتعالى إيجا إرجع كسادتي وعيسى عليه السلام ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي أكسنون جدا وقلنا قرص الكفالة قرص قرآن جهراتي كاسم ملك دمي جهرات ربي سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها يا دتشيسي قرآن كنا كيستي وأي مريم قاف إشين ما تيشي الراتي قربها أدو تديمتي إسان الرهبو قد سنة يا دتشيسي ربي سبحانه وتعالى Sambooddeedhaa Gabriel alayhi salaam yookiin Jibriil gara isheetti dhufe nama guutuu fakkaatee itti dhufe. Sambooda maal jette? Ani Rahmaanitti baqadheedhaan jira akkanatti hin buune jetteen isheen nama seetee durbadhaa baatee waa argitee hin beektu waan taateef ergamaa itti dhufe sanaaf ergaadhaaf kan dhufe sanaaf maal jetteen akkanatti hin siqne Rahmaanitti baqadhee jetteeni jennaan lakki ani ergamaa Rabbi biraa siif ergameedhaa dhufe. Ilma siif kennuudhaaf dhufe jedheen. Ka kennuufii dhufe maali? Ilma kennuufii dhufe. Malee waaqa isheedhaaf kennuufii dhufne akka Quraana keessatti jechuudha. Egaa erga isheedhaaf kennuudhaa dhufe booddeedhaa maal jedhee akkamitti anaaf ilmi naaf ta'uudhaa danda'a? Dhiirri tokko natti hin buune hin sagaagallee kun akkamitti ta'uu danda'atte aadaa warra Yahudotaa keessatti yookiin mana uumaa keessatti dhiirri tokko sitti malee dubartii tokkotti ilmi argatamuu hin danda'u waan taateef akkamitti argachuu danda'a jettee gaafatteeni jennaan qaala kadhaalika qaala rabbuki. Kanammaa rabbiin keessila jedhee murteesseedhaa jira. Kun anarratti salphaadha. Ilma abbaadhaan malitti siif kennuun koo salphaadhaan irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni kana godhuuf immoo raajii namootaaf akka ta'uu fi akkasumallee tola narraa taateen Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka ta'uufani kana godhee jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee dubbiin kun kan muramteedha ilma argatta ilma jedhee tola itti aansiyoo fahamalatu akkuma nama kamiyyuu garaatti baatte kan isheen baatte nama malee waaqa miti. Waaqni garaatti hin baatamu waan ta'eef garaatti kan isheen baatte namadha. Isheenis akkuma namaatti garaatti baatte maal taate hoo isa fudhattee gara fagoo wayitti asiin achi deemte jechuudha. Sambooddee ciniinsuun itti dhufe akkuma nama kamiyyuu. Ciniinsuun itti dhufee gaafa jedha akkuma dubartii kamiyyuu yaaleetanii yaa badii kiyyaa jetti. Otoon kana dura du'eedhaa irraanfatamee jiraadhe jetti. Ciniinsuun mucaan garaa keessaa akkuma haadholii keenyaatti deesse waan ta'eef saniifuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka ilma isheedhaaf kennu ilma deessuudha. Ammallee boqonnaa sadii lakkoofsa 45 irratti idh qaalatil malaa'ikatu yaa Maryamu inna Allah yubashshiruki jedheen yeroo malaa'iktoonni dhufaniiti Maryamiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma maqaan isaa Masiihii jedhamu Ciisaa alayhi salaamiin kan addunyaa kana irratti kabajamaa ta'ee fi kan duniyaa irratti immoo akkuma Museen kabajamaa ta'e innis duniyaa kana irratti akkuma nabiyyoota kaanii kabajamaa kan ta'u aakhiraatti immoo akkuma warra kaan Rabbitti dhiyaatan irraa innis kan Rabbitti dhiyaate kan ta'u jennaaniin sambooddee inni qalbarrataa akkuma ijoollee wanni kamiyyuu namaan hin dubbata qalbarratti baatama namootaan illee hin dubbata jedhanii jennaan akkamitti kun naa ta'uu danda'a ilma akkamitti argachuu danda'a jetteeni jennaaniin يخلق ما يشاء ربنا أكبر بارد أمة جليل لكو صبر تمين تربرت يخلق ما شاء وان فدي أمة كان أبو إيسى عليه السلام أكس لهم ماتي أمة وساس رات هرجنيتشون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يواتو كرجم سيسور بعد يأكل عيسى كان يقول تأجد جورا نرجم سيسا جري كان أبو إيسى عليه السلام تأجد جورا كيس رجم سيسو أسراتي هبنا جورا هان مكان أول كبتة لوكاس بقول ناتو كلا كوسا دقدمي جهارات يكرا جرا إسابيت الفوتي جي أجافات ترجم تشي جبريل واقعي يبرا كتابي يجليلا من در نازرة جرا متي إرجمه إرجان إساس جرا درب ماريام جرا متوقت تريجا جرا شتى جابردم إرجان فوديرو في جرا شتى مال جرا isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turte. Ergamichi ishee mul'ate Waaqayyo gooftaan si wajjin jira hoo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhee Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte yommuu ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo bira ayyaana argattee ta'in sodaatin kunoo hin ulfoota ilma siin deessaa jedheen. Maal goota hin ulfoofta ilma siin deessa jedheen Waaqayyo deessan jenneen ilma Waaqayyo deessan jenneen ilma ni deessaa jedheen jechuudha. Akkasuma Lukaas Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraa kaasnee ilaalle dhalachuu Yesuus Kiristoos akka kanatti itti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte. Ishee Yoosefii wajjiniin otoo wal bira hin ga'in hafuura qulqulluudhaan ulfooftee jedhe. Gadi siqee lakkoofsa 21 irratti maal jedhe? Isheen ilma hin deessi atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaaftaadheen. Maal deessi? Ilma deessi jedheni malee waaqa deessi hin jennee yookaan ilma waaqa deessi hin jenneeni. Kana egaa Rabbiin Quraana keessatti maal jedhee boqonnaa 19 lakkoofsa 21 irratti dhimmichi akkuma kana gooftaa keetis natti laafaadha jedhe. Yesuus Kiristoosin egaa argamsiisuun natti laafaadha Rabbiin jedhe. Kanuma Luukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 37 irratti immoo maal jedhe? Waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru jedhee waa Yesuus Kiristoos irratti akkamittiin argadha mucaatu namni bara ga'ee isheen jettee dubbattee nama macaafa qulqulluu keessatti kun maaloodha jedheen Waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru jedheen. Maaliif abbaa malee argamsiisuudha jechuudha. Egaa
Isa alayhi salam asitti ilma namaa ergate ilmi namaa kun immoo deebi'ee dhufe waaqa ta'a yookiin immoo ilmi namaa kun deebi'ee malaa'ikaa ta'a osoo hin taane maal ta'a jenna garbicha rabbii ta'a jechuudha. Rabbiin quraana keessatti maal jedha afaan Isa alayhi salaamiin dubbatteeti boqonnaa 19 lakkoofsa 33 irratti maal jedhe قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أن قبرتش ربيتي دقيقة دابيرا رقا دبساتو دمدسا يتي دقيقة سي دابيرا لال دقيقة دورا udwaasin galchine dhaabe waan dubbisaattu daqiiqaa dhaabeera. Yeroo na gaafattu mul'isa dirqamaa miti yeroo na gaafattu mul'isuu danda'a abshir. Iddoo ati isla jette sirrii miti hojjette rakkoon hin jiru. Amma akkasumatti itti faayi yoo wanni kun deebi gaaffiin koo sirrii miti yookiin dubbatu sirrii miti jedhee baasee agarsiisuu danda'a taa'imii kiyyaa akka gubneef jechuudha. So okay. Qaala inni Abdullah bar inni Abdullah ani gabricha Allahati jedhe aataani alkitaaba wajjahal nabiyyaa macaafa naa kenne nabiyyiilee na taasisee jira jedhee dubbate. Kanuma macaafa qulqulluu keessatti illee dubbatu Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa tokko irratti Waaqayyo itti fufee maal jedhe garbichi koo inni ani ol qabadhu jedhe garbicha koo jedhee Yesuus Kiristoosiin garbicha kan jedhu afaan Ibraayistiin yookiin Hibruutiin abdi jedhama. Abdi akkuma inni Abdullah jedhe abdi jechuudha. Afaan Ibraayistiin abdi jechuudha jechuudha. Akkasuma isa kana deemee yeroo kakuu haaraa keessatti dubbatu maal jedha Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 18 irratti innis ilaa hojjetaa koo isaanii fu'adhe isaanii jaallatamaa kan kootii jedheen hojjetaa koo kan jedhu kana peis jedha. Peis jechuun afaan Hibruutiin servant slave jechuudha. Garbicha yookaan immoo hojjetaa tajaajilaa koo jechuudha. Saniifuu garbicha isaa akka ta'e Maatiyos Wongeel keessatti illee akkasumallee Isaayyaas keessatti dubbatee jira jechuudha. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala garbichi Rabbii hojiin isaa maaliin jennaan Rabbiin Quraana keessatti maal nu jedha boqonnaa 472 irratti lan yastankifa al-masiih an yakuuna abdan lillah. Abboo Isaan alayhi salaam garbicha Rabbii ta'uu irraa hin nufu jedhe. Maaliif Waaqayyo garbicha koo jedheeni garbicha Rabbii ta'uu irraa hin nufu jedhe. Garbicha Rabbiiti jechuudha. So itti fufeeti maal jedha Masiihin kun egaa ergamaa ta'uusaa garbichi Rabbii kun ergamaa ta'uusaa silaa'u garbichi ergamaa ta'a malee waaqa ta'uu danda'u ilma waaqayyoo ta'uudhaa hin danda'u jechuudha. Maal jedha boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti warasuulan ilaa banii Israa'iil ergamaa gara Israa'elooti ijoollee Israa'elitti ergame anni qad ji'tukum bi'aayatin min rabbikum jedheen ani rabbi biraati keeyyatoota isiniif fideetiin dhufe jedhee itti dubbate ergamaa ilmaan Israa'eliif qofa ta'uusaa yeroo dubbatu jechuudha. Tole ergamaa warra Israa'eliif qofa jedhee dubbate. Akkasuma suuratu Saf boqonnaa 61 lakkoofsa 6 irratti maal jedha وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا ilmaan Israa'el ani ergamaa gara keessanitti ergamee dhufedha jedhaa warra Israa'eliin jechuudha. Isa alayhi salaam inni Maariyaam ani ergamaa gara keessanitti ergamee dhufedha jedheen. Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'el badan duwwaadhaaf malee hin ergamne jedheen. Akkuma Quraan Israa'elota qofaaf ergame jedhu Israa'el duwwaadhaaf malee hin ergamne. Duwwaadhaaf jennaan duwwaadhaaf Israa'el malee hin ergamne Farhaaniif ergamuu hin danda'u, Awurooppaa fi Ameerikaa ergamuu hin danda'u jechuudha. Ergamummaan isaayyuu maaloodhaan limit kan ta'edha jechuudha. Ergamummaan isaa yookaan waaqummaa ilma waaqayyoo ta'uu miti wannidha jechuudha. Kanaafidha jaartii warra Samariyaati maal jedha lakkoofsa 20 jaartii Yesuus immoo deebisee buddeena ijoollotaa fuudhanii saroota darbuun ba'eessa miti jedheeni nuun saree akka taane nutti meete ani isiniif hin ergamne. Ani ilma namaatiif hin ergame waan ilma namaatiif ergame fuudhee isiniif hin kennudha. Jaartii Samariyaa dubartii Samariyaa sana yoo isheen na gargaare jennaan akkasittiin isiniif hin ergamne jechuu ifaan ifatti akkasitti itti mee jechuudha. Kabraati Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti maal jedha waa'ee isa ija keessi banee kana maal jettaa jedhanii warri Faarisotaa dhufanii namicha ija isaa fayyise kanaan jennaani yommus namichi inni raajiidha jedheen inni nabiyya jedheen namni ija Yesuus Kiristoos fayyise inni raajiidha osoo naan jedhuuti har'a jaarraa dhibba namaa ho'i booddee dhufteeti yookiin waggoota 1000 namaa booddee dhufte Yesuus Kiristoos waaqayyo naan jette fudhataman qabu jechuudha na biratti namni ija isaa fayyisee fi ijaan argeeyyoo inni raajiidha nabiyyiidha jedhee masakka waan ta'eef waan inni jedhe nutis quraaniitti waan ta'eef nabiyyiidha jennee Yesuus Kiristoosiin fudhannaa jechuudha. Kabraati Yohaannis 17:21 irratti akkas jedha isaanis tokko haa ta'aniif yaa abbaa akka ati ana keessa jirtu anis isaan keessa akka hin jiru isaanis nu keessa haa jiraataniif biyya lafaas ati akka na ergite haa beekuuf kadhachuu kooti jedhe. Biyyi lafaa akka ati na ergite haa beekaniif jedhe. Akka waaqayyoo ta'e hin jenne akka ilma waaqayyoo ta'e haa beekaniif osoo hin taane akka ati na ergite haa beekaniif kadhachuu kooti jedhee kadhannaa isaa kadhate Yesuus Kiristoos jechuudha. Kadhannaan kadhate akka ati na ergite haa beekaniif jedhe. Yohaannis Wongeel boqonnaa 12 lakkoofsa 44 irratti
Yesus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa ana ergetti amana malee anatti amana miti jedhe. Eenyutti amana? Yesuusitti amani. Yesuusin fudhadhu kan nun jettan. Yesuusin fudhachuu hin dinne nun. Garuu Yesuusitti amanuu jechuun Yesuus Waaqa jechuu osoo hin taane Yesuusitti amanuun kan isa ergetti amanuudha jedha. Kan ana ergetti amanuu ergedhe kan isa ergetti amanna malee nuti Yesuusin Waaqa jennee ittiin amannu jechuudha. Hayya itti dhufee Yohaannis 11:42 irratti maal jedha? Akka ati yeroo hundumaa naaf dhageessu ani beekeera. Garuu namoonni as dhaabbatan kun akka ati ana ergite haa amananiifan kana dubbadhee jedhe. Akka ati ana ergite haa amananiif dubbadheedha. Lazaariin kaasuu gaafa dhaqee du'aayyuu maal jedheeni? Akka ati ana ergite haa amananiif jedhe. Yesuus Kiristoos akka Waaqayyo isa erge akka nuti amannu malee yookiin akka warra Israa'elotaa amananiif malee Waaqayyo akka ta'e bakka ilma Waaqayyo ta'uuf jedheen dubbanne afaan isaa jaan akka ilma Waaqayyo ta'e yookiin akka Waaqayyo ta'e haa amananiifan kana gochaa irra du'aa kaasaa jira jaamaa fayyisaa jira jedheen dubbanne akka ergame akka ati ergite haa amananiif sagalee koo fuudhee dubbachuu jira jedhe. Kabira naqbiin alfafamaa jedha kan ergame nama malee immoo Waaqa miti yookaan ergamaa miti kan ergame. Namoonni tokko tokko kan akka Dibbeessoo kan ergame Waaqayyo kan ergame malaayikaadha jedhanii amanu warra Adventistii jechuudha. Kan ergame malaayikaa osoo hin taane ilmaan Israa'elitti kan ergame namadha jechuudha. Kanammoo Yesuus Kiristoos afaan isaa irratti wanni dubbatee maal jedha Phaawulosiin Ximootos tokkoffaa boqonnaa 2 irratti Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoo fi nama ilaali. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'e mul'atedha. Isa nama ta'e mul'ate meediin Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessatti dabalame sun sanuu afaan Oromoo keessatti malee inni maal jedha? Nama isa ta'edha jedha malee isa nama ta'e mul'atu kan jedhu tokko hin jiru jechuudha. Hayyee kanaafuu inni ergame eenyudha? Inni ergame ilma Israa'elitti nama malee Waaqayyo miti jechuudha. Yohaannis boqonnaa 3:28 irratti maal jedha? Kanaaf Yesuus ilma namaa kana erga muka irratti fuutanii jedhe. Ilma namaa kana muka irratti kan fuudhame eenyu? Yesuus akka jarri amananitti. Kanaaf ilma namaa kana jedhee namni kun immoo ilma namaa ta'uusaa nutti hima jechuudha. Ilma Waaqayyo osoo hin taane ilma namaa kana jedhee yeroo baay'ee deddeebisee dubbata. Okay. Itti aansuudhaan naqbii shanaffaa yookiin qabxiin shanaffaadha. Ilma namaa malee kan Waaqayyo kophaatti qabu eenyullee hin jirtu jechuudha. Maarqos boqonnaa 3 maal jedha? Kun muka soofticha ilma Maariyaam obboleessa Yaaqoob, Yoosef, Yahudaa fi Simoon miti. Obboleettiin isaas as nu bira jiru miti jedhanii isa maman. Yesuus immoo raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti lammii isaa gidduutti mana ofii isaatti ulfina hin argatu isaaniin jedhe. Kanaaf ilma Maariyaam jedhamee ilma namaa ta'uu isaati kan inni dubbate ilma Maariyaam jedhameeti jechuudha. Ilma Maariyaam jedhameeti kan dubbate jechuudha. Egaa nabiyyiin ilmi namaa kun immoo ilma namaa erga jedhame ilmi namaa kan nyaatee dhugudha. Waaqayyo silaa nyaatee dhugu Quraana keessatti nutti himeedhaa jira bakka hedduu keessatti. Kun immoo kan nyaatee dhugudha. Kan nyaatee dhugu immoo Waaqa ta'uu hin danda'u waan ta'eef Rabbiin Quraana keessatti maal nu jedha? Mal Masiihu ibnu Maryam illaa rasuulun qad khalat min qablihi ar-rusul. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام جد بقولنا شنفا لكوس توباتنا شنرتي عيسى عليه السلام أكما نبيوني كان أدرس دو دربني أكا موسى أكا أبراهام أكا إساياس أكا دانيال مالي نبي وان براد أمتي هاتسا نجيسيتو إني في أتسامو كان يأكلان الطعام نياتا أتوراني جد نياتا أتوراني إيقا وانتي نياتا واقعية تودا هندن دا وجه جورا هيا لوكاس بقولنا دقدامي أفر لكوسا أفر تامي تقرأتي أكا جد إسان غمانو دا راجي فتشو الراكان كي أما إيو amanuu dadhabnaan waan nyaatamu tokko asii qabdu jedheen kanarratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kennaniif inni fudhate isaan fuulduratti nyaatee jedha. Hatta Yesuus Kiristoos du'ee du'aa kee Waaqayyo nuun jedhan kan du'ee du'aa kee ilma namaa malee Waaqayyo miti. Maaliif jenna du'ee du'aa kee illee nyaata kadhata jechuudha. Nyaata wayii qabdu nan nyaadha jedhee beela'ee jarra amanuu danda'an nyaata irraa fudhatee nyaate jechuudha. Kana namummaa isaa agarsiisuuf nyaate malee Waaqayyummaa isaa agarsiisuuf hin nyaanne. Kajaafaadha. Isa alayhi salam egaa erga namate erga nabii deegge nyaatee dhugate ofiimmoo waa gochuu hin danda'u ilma namaa waan ta'eef ilmi namaa waan ittiin waa godhuu qaba humna ittiin waa godhuu qaba humni sun moo'in irraa kennamaaf rabbi irraa kennamaaf ilmi namaa jechuudha. Okay. Umuree jira daqiiqaa kiyya. Okay, arrange godhadhaa daqiiqaa. Okay. Itti fufsiisi. Sorry. Wait.
Nabra reset gochuu danda'an illee godhaat illee itti hufichi jalqabsiiseera. Tole guddaa Waaqayyoon galateeffannaa Waaqa nu gargaaree yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa kan eebbifamaa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin jalqaba. Yaadota tokko tokko Farhaan kaati kaaftee I think hubannaa dhabarraa akka ta'e hin beeku ittiin qophoofne ta'uu hin beeku akkanumaan kaaftee waan baay'ee tokkoffaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti raajiidha ka jetti namichi jalqaba namicha sanii jedhe marsaa jalqaba irra lakkoofsa 13 irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti namichaa Yesuus jedhamu san jedhe. Marsaa lammaffaa irratti ammoo raajii jedhe. Marsaa sadaffaa irratti ammoo ilma Waaqayyoo jedhee gombifamee sagadeef. Gombifamee sagadeef. Isa kana ammoo lakkoofsa 35 argachuu dandeenya. Kun adeemsa namichi hubataa dhufe. Inni sun eenyu inni jennaan ana kasii wajjin dhaabataa jiru jennaani gombifamee sagadeefi jedha. Sagada fudhatee jechuudha. Hubannaa namichaa dabalaa deema. Kabiraan immoo waa'ee Alaazarii kaafte. Hojii ergamootaa wangeela Yohaannis boqonnaa 11. Wanti ati dagatte asitti illee lakkoofsa 4 irratti yeroo madura dhaquyyuu lakkoofsa 4 irra maal jedhee ture dubbiin kun du'aan isa kageessu yookaan ammoo akka inni du'ee hafuufi miti jedhe. Duruma akkas jedhee dubbatee deeme. Achi dhaqee wanti kadhateef garuu akka ati naa kadhattu namoonni haa beekaniifi jedhe. Duruma lakkoofsa 4 fakkeenyaaf kana dogongora ati dubbatte waa'ee Alaazarii irra kaasuu waan barbaadeef. Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazar du'ee akka hafuufi miti ulfina Waaqayyoo akka mul'isuu fi ilmi Waaqayyoo akka ittiin ulfina argatu jedhe. Amma kaawwan baay'ee cadhiftee uumanamummaa qofa dubbatte waan ta'eef sanni irratti ibsa baay'een kennu irratti illee baay'een dubbadhu kallattiidhaan gara yaada kiyyaatti hin deebi'a. Macaafa qulqulluu irraa jechuudha. Pooyintiin marii kennaa kan guyyaadhaa Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Kana qalbiidhaan akkana dhageettan barbaada. Sababni isaa Kiristoostu akkas jedhee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti akkana jedhee akka isinii mul'atu ta'ee fi cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutuu jedhe. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutuu jedheen. Kanarraa kan ka'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti namoonni ilma namaatiin eenyu jedhuu jedhee gaafate. Gaafii atamma naa deebifte kana keessaa tokko ammoo isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis cuuphaadha, kaan inni Eeliyaasii, kaan inni Ermiyaasii, kaan raajota keessaa tokko jedhanii. Dubbiin amma isin jettan barumsi musliimotaa kanatti illee barattu kanarraa korojame. Asirraa korojame kan warri fariisotaa yeroo san raajota keessaa tokko jedhaniin san asii korojamee barnoota fariisotaa keessaa tokko jechuudha kaatillee jedhaattu barumsa irraa waan fagaateen qaba. Kiristoos garuu kanaaf iddoon kennine. Maal naan jedhu namoonni kan jedhaniif iddoon kennine. Isinoo eenyu naan jettuu jedhee gaafate. Isinoo eenyu naan jettu jennaani maal jedhee deebisee Petros ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati jedhe. Raajota keessaa tokko katii jette sun yaada fabrikeetii namaan ta'edha jechuudha. Kanaaf kana eenyutu si deebise jedheeni abbaa kiyya isa waaqarra jirutu kana sitti mul'ise malee yaanni namaa foonii kana sitti himne jedheen. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti dubbiin jedhu yaada namaatii miti. Ilma Waaqa jiraataati kan jedhu yaada abbaati. Sababni isaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irratti abbaa malee ilma ka beeku hin jiru ilma malee warra ilmi itti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha. Ati iskiriinii bilbila tokko fakkeenyaaf dugda duubaan iskoomaan hojjetu gara fuulduraatiin immootu hin hojjeta cinaa tokko caqoo kanatti himta. Cinaa tokko irratti akka waan waa'ee Kiristoosii beektee fixxee kiriitikaalii godhaa dubbataa ture. Kiristoos garuu kutaati jettee itti dhufa. Ammatti eenyu akka inni ta'e abbaan akka beekudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni kun ilma kiyya isaan jaaladhuudha jedheen. Dursee Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa beeyyuu jedhe iddoo biraatti dhugaan namni ofii bahu fudhatamaan qabu ka jedhu waan inni dubbateeruuf jechuudha. Amma immoo maal jedhee dhugaa yoo ofii baheyyuu dhugaan kiyya fudhatamaadha jedheen. Sorry. Okay. Fudhatamaadha jedheen. Sababni isaa ani eessaa akka dhufe beekaa eessa akka dhaqu beekaa jedheen. Lakkoofsa 16 lakkoofsa 17 18 irratti seera keessan keessatti dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an fudhatamaadha kan jedhu caafameera. Ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a abbaan inni na erge anaaf dhugaa ba'a jedheen. Kanaaf amma Kiristoos eenyu jechuudhaaf abbaan maal jedhee ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf Wangeela Yohaannis Maatiyos boqonnaa 17 irratti abbaan maal jedheeni kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Asirra akka ture eenyu ni Petros. Petros immoo tokkoffaa lammaffaa Petros boqonnaa 1:17 irratti abbaatu akkas jedhee jedha. Kanaaf abbaa caalaa ka beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti faarsaa irraa kan fudhatame jechuudha. Isa booddee bifa biraatiin ittiin deebi'a. Waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo bara amma baraati. Uleen mootummaa keessa ulee qajeelummaati jedheen. Kutaa bal'inaan irra dubbannu keessaa tokko kana akkuma yaadaatti naa qabadha.
itti gasiqee lakkoofsa 10 irratti ataftee jiraatta isaan garuu baduuf jiru hundumti isaanii akka uffataa moofa'u akka wayyaa'in martaa akka uffataas hin geeddaramu ati garuu hin geeddaramtu hoggeetti keessa lakkoofsa hin qabu jedhan. Hoggoonni keessa lakkoofsa hin qabu jedhan. Tole isa kana mootu Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti ilmummaan isaa kun Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalatee jedha. Amma dhalatee ka jedhu uumama hundumaa dura lafti uumama namni uumama maaliin uumama uumama hundumaa dura dhalate. Uumama hundumaa dura dhalate gaafa jennu eenyutti dhalate ka jedhu uumama hundumaa dura ka ture abbaatti dhalate jechuudha. Abbaatti dhalate jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yeroo baay'ee akka diraamaa irratti obboloonni musliimaa hojjetan isa kanadha. Garuu mee amma roga dhageeffadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. In the beginning jedha Ingiliffii. Sagalichi jalqaba gaafa ture maal mul'isuu barbaadeeti? Kun waa'ee sagaleeti. Garuu uumama tokko irra maal jedha? Waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf lafa maal godhe jedha? Uume jedha asirratti. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uume jedha. Kanaaf sagalichi jalqaba ture gaafa jennu yeroo Waaqayyo bantii waaqaaf lafa uumu sagalichi tureera jechuudha. Sagalichi ammoo eenyu hin ture? Waaqayyoon bira ture. Sagaleen Waaqayyoon bira ture jedhu kana ergaa Yohaannis ammoo eenyu bira ture jedha? Bara abbaa bira ture jedha. Kanaaf abbaa bira ture jechuun inni ilmaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon bira ture ofii isaatii maal ture? Waaqayyoon ture. Abbaatti kan dhalate waan ta'eef. Abbaatti kan dhalate isa bira kan ture yoomirraa uumama ardiif samii dura jechuudha. Ilmummaan isaa. Kanaaf waa'ee kanaa ergaa Yohaannis 1ffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti isa laallu kanadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti inni biyya lafaa keessa ture biyyi lafaa isumaan ta'e jedha. Biyyi lafaa isaan ta'e yaadaan qabadha. Itti aansee ka jiru lakkoofsa 14 irratti sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate ulfina isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine isa ilmi tokkochi eenyurraa argatu jedha. Abbaa irraa argatu jedha. Kanaaf abbaa wajjin ture ka jennu isa kanadha. Kanaaf Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 35 irratti isa jalqaba uumama ardiif samii dura ture kanatu hafuurri qulqulluu irra bu'aa jedhee obboleessi kee dubbataa ture eeyya dhugaadha qulqulluu ta'uu ishee mirkaneessuudhaaf jechuudha. Kanaaf ergamichi immoo hafuura qulqulluu irra bu'aa humni abbaa si golboba. Humna abbaa kana naa qabadhaa. Humni abbaa si golboba. Kanaaf mucichi sirraa dhalatu qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhama jedha. Inni sirraa dhalatu ilma Waaqayyoo jedhama. Sababni isaa ilaala qofa humni abbaa si golboba ka jedhu naa qabadhaa. Humni abbaa ka jedhame kun tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 24 irratti warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudootaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyooti. Kanaaf ka ishee golbobu, ka dhufee ishee golbobee guutumaan guututti ishee haguugge tokkocha ilma Waaqayyoo isa jalqaba ardiif samii yookaan ammootu uumama hundumaa dura abbaa bira ture sana jechuudha. Inni kun ammootu Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti guutummaa Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata ka jedhame sun isa humna abbaa ka jedhame Kiristoos Yesuus isa sagalicha yookaan ammootu ilmi Waaqayyoo dhufee nu gidduu buufate jedhaniidha jechuudha. Mallattoon akka inni daqiiqaan yoo na jedhee jiraata irraa dhosse waan ta'eef daqiiqaa. Tole inni kun Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraa inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Jalqaba waan hundumaati lakkoofsa 19 Waaqayyo guutummaa Waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera jedha. Kanaaf waa'ee Kiristoos gaafa dubbannu guutummaa Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Kiristoos nama ta'e eeyyee. Macaafni qulqulluun maal jedha Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti yeroo gabaabaadhaaf jedha. Ilaala yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gad isa godhe gonfoo guddinaa fi ulfina mataa isaarra kaa'e yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kana jechuun nama ta'e jechuudha yeroo gabaabaadhaaf. Kanaaf kaatamma ibsaa turte sun hin jiru yeroo gabaabaadhaaf amma lafarratti turetti waan inni dabarseera jechuudha. Lakkoofsa 9 haa ta'uyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e dhiphatee du'a isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfina mataa isaarra kaa'ate. Yesuus hin argina kunis ayyaana Waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'e mi'eeffatee akka ilaaluuf ta'e jedha. Akka ilaaluuf ta'e jedha. Kanaaf yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kanaaf qatinatti dubbataattu hundinuu isa inni yeroo gabaabaadhaaf ta'edha jechuudha. Ijoollonni kun fooniif dhiigaan akkuma ta'anii
inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma akka isaanii ta'e du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu maal godhe balleessee jira. Kanadha kaayyoon isaa. Kanaaf ergaa Yohaannis tokkoffaa tokko sadii irratti seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf maal ta'e jedha mul'ate jedha. Hojii seexanaa inni jennu keessaa tokko ilmummaa isaa kan ganu kana jechuudha. Isa kana diiguudhaaf maal ta'e mul'ate jechuudha. Daqiiqaa nan qaba. Amma gara yaada bu'uuraatti si deebi'a. Yaada bu'uuraatti si deebi'a. Maal jechuu barbaadeeti gara yaada bu'uuraatti si deebi'a gaafa jedhu. Kun Kiristoos eenyu naan jettu jedhee ka jalqabirraa sii ka'e. Amma immoo kakuu moofaa keessatti kakuu haarawaa keessatti Kiristoos Yesuus eenyu jedhee bu'uura dugda duubarraa itti si dhufa jechuudha. Akkasii yaadannaa qabatta. Okay. Fakkeenyaaf uumama keessaa aga sirreeffadhuufi jidduutti jechuudha. Okay. Bilbila noona jedhee daqiiqaa ni qaban fakkaata. Mallattoon akka inni ta'u sana. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 jalqabee Yaaqoob gaafa abjote yaabbannoo hundeessaa lafa dhaabbatee caafiin isaa immoo Waaqayyoon bira ga'e. Kun raajii waa'ee Yesuusiiti. Sababni isaa namaa fi Waaqa kan wal qabachiisu kan walitti fidu tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuusidha jechuudha. Argitanii hin dhalate gaafa jennu eenyummaa akka abbaa qabaa. Waaqummaadhaan jechuudha. Masalaalii kanaan gubbaarraan eenyuun Waaqayyo abbaadhaan lafarrattoo Yaaqoobiin walitti kan qabatedha. Masalaaliin kun eenyuun bakka bu'a ergamoonni Waaqayyo irra ol kuraa gabbu'an jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti gaafas kanatillee qara caqaftee turte. Ani abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa. Argitanii Kiristoos abbaa keessas nu keessas jira jechuudha. Namummaa isaatiin nu keessa waaqummaa isaatiin abbaa keessa. Kanaaf namaaf waa wal quunnamsiisu jalqaba dogongortee waa dubbattee hin beeku. Du'aa ka'ee yeroo jedhu nyaata nyaate yaada jedhee dubbattee turte. Akka inni du'aa ka'ee ni amanta jechuudha. Asumaan afaan isi baate uduma gara amantu qaraa mormaatta. Okay, gara yaada itti aanutti darbinu. Kanaaf lakkoofsa wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 51 irratti itti dabalee dhugumaan isinitti hima waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoo ilma namaa irra otoo ol koranii odoo gadi bu'anii arguuf jirtaa jedheen. Okay, daqiiqaa hin qaba. Tole, atillee mallattoo naa kenni. Kanaaf Yaaqoobi maslaaliin inni dhaabatee lafaaf samii ol quunnamsiisuun eenyuun ture? Kiristoos Yesuus ture. Argitanii Yesuus ture. Ammallee isumatu Yesuusti maslaaliin sun ana jedhe. Ka lafaaf samii ol quunnamsiisu. Kanaaf Kiristoos isa dhalli namaa Waaqayyo walitti araaramedha jechuudha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa irratti Waaqayyo tokkocha isaan atinu jetteetta Waaqaaf nama jidduu kan dhaabbatu tokkocha qofadha jechuudha. Waaqummaa isaatiin namaan abbaa wajjin namummaa isaatiin immoo nama wajjin. Kanaaf liinkiin namni Waaqayyotti gargar ba'e deebi'ee gara abbaatti deebi'uu danda'u Kiristoosii qofa. Kanarraa horma itti cimchi. Yoo Kiristoos hin taane jireenyi bara baraa hin jiru. Kun jala muramee beekamuu qaba. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti 3:15 irratti ani siif dubartittii gidduutti sanyii isheef sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusaadha. Inni jedha. Inni kam inni kan dubartittii irra latu. Mataa kee hin burussa jedheen. Mataa kee hin burussa. Seexana kan mo'atu isa ilma isa dhalatudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:31 irratti yeroon firdiin biyya lafaa kana amma inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma gadi gatama jedha. Argitanii fannoo irratti eenyutu gadi gatame? Seexanatu gadi gatame. Kan garee seexanaa ta'aniidha jechuudha. Lakkoofsa 32 ani yemmuun lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti nan rakkisa. Kanas du'a attamii du'uudhaaf akka ture dubbate jedha. Kanaaf fannoo irratti maal godhe jechuudha? Diina harka qullaa hambiseetiin jedhe jechuudha. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 dubbisee gara xumuraatti fida. Ani immoo Waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e innis amma fayyinni mootummaan kan Waaqayyo keenyaati. Aboonis kan inni kan masii isaati. Ta'eera hadheessutu obboloota inni ganamaaf galgala obboloota keenya hadheessu diinni maal ta'eera? Gadi gatameera jechuudha. Gadi gatameera jedha. Kanaaf inni gadi gatame kun eenyu inni jechuudha? Hadheessutu obbolootaa seetan. Eessarratti? Fannoo irratti du'a gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Sababni yeroo gabaabaadhaaf du'a mi'eeffatee humna du'aa isa dhala namaa irratti moo'e al takkaaf isa dhumaatiif barbadeessuudhaaf jechuudha. Kanaaf Kiristoos eenyudha akka jennu duruma waaqummaa fi namummaa kan qabu kan namaaf waaqa wal qunnamsiisu jedhame raajiidhaan kan mul'ate ka Yaaqoob argeera jechuudha. Kan diiteelii booddee badhinaatti dhufa inni biraan mootu Kiristoosiin ala dildilli dhala namaatiif waaqa jidduutti uumame.
ulfina waaqaa keessaa kan nama baase qullaa kan nama hambise ulfinni karaa Yesuus Kiristoos qofa argama. Ulfina ati naa kennite isaanii kenneera waan jedhuuf ulfina saniin abbaa fuuldura dhaabbannaa eebbifame. Kutaa itti aanutti hubnu. Ayyee galatoomii shanteera. Torbaatama irratti naaba. Egaa asirratti qaba. ayyee otoo gara waan jetturatti waa'ee ilma waaqayyummaa Yesuus Kiristoosiin daddabaltee kaastu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyummaa isaa kophaatti wanni inni addatti warra kaan irraati ilma waaqayyummaa ta'e tokko hin jiru. Maaliif jennaani ilma waaqayyoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf ergamoonni seera uumaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 kaasuu ilaalte warra waaqa irraa ilma waaqayyoo kan ta'an jechuudha hin dhaamu jechuudha. Kan biraa ilma hangafaa kan ta'e Israa'eliin jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti ati immoo mooticha waaqayyoo Israa'el ilma koo isa hangafa jechuudhaan dubbata. Israa'eliin ilma koo isa hangafaa jedha jechuudhaan. So ilmi waaqayyoo hedduudha baay'eedha. Ilmi isaa kamtee akka ta'e beeknu kanaa ilma koo hangafaa kanaa ilma koo hangafaa kun ilma koo isa qaba jechaadhaa deema. Ilma hedduu qaba nuusu dhiqusi haaraas nuuf hin ta'u jechuudha akka macaafaatti yoo kadeemu taate. Kan biraa kan nagaa buusu hundumtuu ilma waaqayyoo ta'e nagaa buusa taanaan sagaleen hin jiru ajamaa. Istooppiin haa godhame dhiifama. Istooppi godhi. Sagaleen nagaamaa hin jiru. Na biratti hin jira ustaaz haga sii danda'ameen please. Ilmaan waaqayyoo kan jedhaman hedduudha waan isin jedhe fakkeenyaaf namni nagaa buusu illee ilmaan waaqayyootidha. Fakkeenyaaf nagaa buustootaati ilmaan waaqayyoo taate jechuudha. Kan immoo Maatewos Wangeelaa boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti maal jedha warri nagaa buusan haa gammadan isaan ijoollee waaqayyoo hin jedhamu eenyu warri nagaa buusan namni nagaa buusu hundumtuu ijoollee waaqayyooti. So Yesuus Kiristoos silas nagaa buusuuf erga jettanii ilma waaqayyootoo jettan anaafumaa wanti tokko namni birqee maa jedhama akka waan jedhan sanaati jechuudha. Kabraatiin Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irra waan jiru kaafte. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti kan ati kaafte suni namni Ibroota barreesse suni daayireektilii irra caalaan Ibroonni barreeffame faarfannaa irraa fudhatee macaafa Qulqulluudhaan fudhatee akka jirutti galabbatee as kaa'e malee Yesuus Kiristoosiif miti kan Daawit dubbatedha. Inni Daawit yookiin faarfannaa keessa dubbate Yesuus Kiristoosiif hojjette immoo boqonnaa 45 lakkoofsa 1 irraa kaasnee waliin ilaaluu dandeenya. Yesuus Kiristoosiif miti achirraa akka jirutti kootishinii keessa kaa'ee fudhatee fidee as nuu kaa'e jechuudha. Kootishinii keessa wanti kaa'ame immoo wanta achitti Daawit dubbate fidee asumatti garagalchee galabbate malee koppii godhee malee waan asitti Yesuus Kiristoosiif dubbatamedha miti kan jedhu. Kabira Yohaannis tokko irra kakaaste jechuudha. Yohaannis tokko irratti kan kaaste Yesuus Kiristoos sagaleedha sagaleen sun waaqayyoo ta'e jechuudhaaf kan ati kaaste. No waan si ajabu jechuudha. NIT kan jedhu Bible Hub keessatti maal jedha? Dhumarratti sagaleen jalqaba ture sagaleen sun waaqayyoo bira ture sagaleen sun waaqayyoo bira kan jedhee Amaariffaa fi Oromiifi dubbatu yookiin Ingiliffaan dubbatu INT Hub Bible irratti maal jedha? The God was maalodha jedhe sagaleedhaas hin jedhe waaqayyo maali the God was the word jedhe dubbate waaqayyo iyyuu sagalee ture jedhe waa'ee Yesuus Kiristoos maayyuu laallatu waaqayyo dhumtu sagaleedhaa jedhee dubbate Theos in ho logos jedheeti kan dubbate waaqayyo iyyuu sagalee ture jedha malee sagalee waaqayyo ture yookiin sagalichis waaqayyo ture hin jedhu warra eenyu fideenaan afaan Giriikii irraa fidee Hibruu irraa fidee si garsiisuu danda'a. Ammoo kan kana fidee afaan Oromoo keessatti sagalichis waaqayyo ture jedhanii sagalee sana waaqayyo Yesuus dha jechuudhaaf waaqayyo godhan malee maal jedha? Theos in ho logos jedha. Waaqayyos sagalee ture jedhee kan inni dubbitu baasii hojjette dhumarra si baasanis taa'ee miti yaa kan finne jechuudha. Kabraa Yohaannis 1:4 kan jiru kaaste 1:4 sagaleen suni innuu maalodha? Innummoo nu gidduutti dhufee argate nama ta'e kana naan jettu Yesuus Kiristoos sun erga sagalee ta'e erga inni sagaleen sun nama ta'e nu gidduutti mul'ate namni sun yookaan immoo maaliin akka inni ta'e booddee irra dhumarratti natti hin ta'a taa'ee miti yaafitu kanas nan dabarsa. Dhumarratti waan ati naan jettu tokko jira. Waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'ee wanna jedhe nyaata gaafate sana hin amantaayyuu Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatti naan jedhe. Ani waan si bira jiru dubbisa keessatti dhufee jennaan itti fayyadame irraa kutee keessaa baasee dubbadhu macaafa keeyyata tokko waan ta'eef keeyyata tokko keessaati yeroo du'aa ka'e kan jedhu yookiin immoo keeyyata du'a sana kutee haasa'u jedhee gaafa inni du'aa ka'e sana jedhee du'aa ka'uusaa akka macaafa keetti sitti maa jiraale quraana irraatii godhataa jiru. Kana sitti mun qorataa sitti biduun godhan nama osoo hin taane Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee illee akka jedhamutti waaqa osoo hin taane nama ture nama nyaatee dhugu waan jedhu sitti agarsiisuu barbaadeen malee ani Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera jedhee amma mititi duruunnaan kiristaanummaa keessa jiru itti hin amannee jechuudha. Haa ta'uti kan biraa Jaafarratti Yesuus nuti dubbataadhaa jirru kuni si jammir jalqabarratti Yesuus kanumti jedhamu maqaa ilma namaa malee maqaa waaqayyoo miti Yesuus kan jedhamu. Maqaan kan kenname eenyuuf kan ilma namaati Yesuus kan jedhamu. Ispeeshaalii waaqayyoo bichaan maqaa kennamee miti. Abbaan fedhe kan itti fayyadamuu danda'u maqaa kanarratti Yesuus haa ta'u Yeshua haa ta'u fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 45 irratti
Yeshuwaadhaan yookiin Iyyaasuudhaan Iyesuus jedhamee jira. So inni amma Waaqayyo haa jennuu reere. Waaqayyo haa jennuun hin jennuuni. Saniifuu Iyesuusumti wanti jedhamu maqaadhuma namaati katanti jammiroo jalqabumarraa kaasee Iyesuus maqaa namaa malee maqaa Waaqayyoodhaa miti jechuudha. So maqaa namaa ergate namni kun immoo nama maal ta'udha isin jedheera nama ofii waa gochuu hin dandeenye. Ilmi namaa gaafa waa godhu paaworii wayii uumaa isa uumeetu paaworii wayii isaa kennee paaworii sana waa dalaga malee ofii waa dalaguudhaan hin danda'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos maal jedhee Yohaannis 5:30 irratti Iyesuus itti dabalee ani humna kootiin gochuudhaan hin danda'u abbaa koo irraa akka dhageetti nan faradaa jedhe. Firdiin ani faradus qajeelaadhaa jedhe. Ofii kootiin maal gochuu hin danda'u waa tokko gochuudhaan hin danda'u jedhe. Maal jedhee anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isaanii ergee duukaa bu'a malee iyyuu jedhe. Kanaafuu ofii waa gochuu hin danda'u yaada isa ergee duukaa bu'a. Kanaafuu wanti ofii waa gochuudhaan hin dandeenye Waaqayyo ta'uu hin danda'u Waaqayyo kan mataasaa danda'etti. Addunyaa kana illee uume waan hundumaallee gochuu kan danda'udha jennee amanna waan ta'eef ani ofii waa gochuu hin danda'u jedhee afaan keessaa baasee nutti dirqamaatti gochuu qabda. Lakkan ilma namaati lakki dirqamaatti Waaqayyo ta'uu qabda jennee harka rukunnee dibbeedhaan kan wanni irra teenyee walgahii irra teenyee Yesuusiif kenninuu miti kun. Kan kenninuufi miti. Tokko kabiraatti deebi'ee maal jedhaa? Maatiyoos Wangeelii boqonnaa 20 lakkoofsa 20 kaasee dubbisne maal jedhaa? Ergasii haati ilmaan Zebedewoos ilmaan ishee wajjin gara Yesuus dhuftee waa kadhachuudhaaf miilla isaatti kuftee jedha. Adaraa nama miilla keessanitti kuffisinu toote akkam gooti. Inni immoo maal barbaadda isheedhaan jedhe. Namni miilla keetti kuffisi kadhate jennaan laasta dhumarra bakka kadhaa isa rakkatee si kadhatu jechuudha. Maal barbaaddaa jedheen inni immoo deebisee isheedhaan jedhe. Isheen itti kuftee ilmaan koo kun lamaan mootummaa kee keessatti inni tokko karaa mirga inni tokko immoo karaa bitaa kee akka ta'u abboomittiin jetteen. Eeguun jannata keessatti jechuudha tokko mirgaan tokko bitaan naa kaa'ee jettee itti himte jechuudha. Yesuus garuu deebisee waan kadhattan hin beektan jedhee nama lukatti kufeen Waaqayyo argateeti biyaansi koo dhiifama gochuu fi araara gochuu fi garaa laafuu fi qaba ture. Waan kadhattan hin beektanii jedheen isheedhaan. Maal malee isin immoo xoofoo dhiphinaa ani keessa dhuguuf jiru keessaa dhuguu hin dandeessu jedhee gaafateen jennaan isaan immoo hin dandeenya jedhaniin isaanis hin fattanuu ni bara fitnaa keessa gashaniin Yesuusin inni sidaadhuun as faraarra'ee dhiisaa jechuuniif ture. Maaliif jennaaniif yoo dhuguu hin dandeenye jedhan bakka dhuguu hin dandeessa waan ta'eef anis mirgaa bitaa koo sin kaa'uu danda'u jechuuf ture. Garuu hin dandeenye jedhanis jarri sama dhumaatti isa deemsisu jedhanii jennaaniif maal jedhanii immoo deebisee dubbii galabatee inni xoofoo koo keessaa illee dhuguuf jirtu garuu mirga koo yookiis garaa bitaa koo taa'u garuu kennuun kan koomitii jedheen. Mirgaa bitaa koo taa'u garuu kan koomitii jedheen. Bakka jannata keessatti asiin mirgaan taa'e asimmoo bitaan kaa'e jedhee ansi kaa'uun hankoo miti. Bakka ani hin danda'u aangoo koo miti aboo koo miti jedheen. Sun warra kanaan dura abbaa kootiin qopheeffameetiif ta'aa jedheen. Kana dura eenyuuf qopheeffame jechuudha bitaaf mirga kaa'uun abbaa isaatiin qopheeffame Waaqayyoon qopheeffame bitaa kanaan dura namaaf qophaa'ee jira jechuudha. Inni garuu har'a dhufee kana bitaadhaan kana mirgaan kaa'uudha. Naaf hin taatu naaf hin maltu jedhe. Kanaafuu waa gochuu hin danda'u nama dhagaafa jennu nabiyyi dhagaafa jennu sadarkaa qabaa jechuudha. Sadarkaa kanarra wal darbee ati jannata galee ati immoo as galee jechuudha hin danda'u Yesuus Kiristoos. Hin danda'u. Tole kabiraati egaa namadha waan ta'eef namni immoo beekumsi isaa limitiidha waa hunda hin beeku. Waaqayyo waa hunda beekaadha. Akka kakuu fa'aa keessatti illee dubbate jechuudha. Waa hunda beeka. Yesuus Kiristoos garuu waa hunda hin beeku. Wanti waa hunda hin beekne anaaf Waaqayyo ta'uu hin danda'u. Wanti waa hunda hin beekne Waaqayyo godhameedha. Gabbaramuun isaaf hin maltu jechuudha. Maarqos boqonnaa 13 irratti Yesuus itti fufee guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqa irraa ilmis namni tokko illee kan hin beekanedha. Namni tokko illee kan hin beekanedha. Malaa'iktoonni hin beekan ilmi namaas hin beekan. Guyyaadhumaa sana Yesuus Kiristoos hin beeku gade. Waaqayyo argatanii guyyaadhumaa uumee ka'ee guyyaa itti nuti duunee kaanu yookaan guyyaa itti bakakkaan qabnu abbuute guyyaadhumaa kun taatu erga hin beekneeti Waaqayyummaan isaa maali? Lakki inni nama foonummaa isaatti hojjettanii namummaa isaatiin waaqummaa isaa keessa namummaa isaatu jiraan hin jettan yookiin namummaa isaa keessa waaqummaa isaa jiraan hin jettan. Erga namummaa isaa keessa waaqummaan jiraateeti Waaqayyo ofiitii samii fi dachii uume kun gaafa itti samii fi dachiin caccabdee ilmi namaa durraa kanarraa badee gaafa deebi'ee dhufu akkamitti wallaala Waaqayyo jettanii kan yaadan hin beeku namitti ergamoonni Waaqayyo keessaa hin beeku. Banatiraachii laasitti Yesuus Kiristoos ergamoonni Waaqa keessaa inni akka isa caalan illee ifadha jechuudha. Maal jechuudhaan akka isa caalan agarsiisa jechuudha. Maal jedhe ergamoonni Waaqa irraa ilmis namni tokko illee kana hin beekani jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hin beeku hanga jedheeti
beekaadhaati waaqayyoodha jenneen dirqamaan irratti feene waan inni hin dandeenye baachisuun boruu nu gaafachiisa rabbi biratti jechuudha. Waan inni hin dandeenye yoo dubban boruu waaqa biratti nu gaafachiisuuf deemaa jechuudha. Kabra Maarkos boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irratti. Borontaas isaan Bitaaniyaadha. Egaa kun immoo dhaqee muka harbuu baala qabu tokkos fagootti ilaalee. Egaa fagootti ilaalee waaqayyo fagootti ilaalee mititi. Girdoo duubaan biyyarraati illee waaqayyo kan si keessa jiru kaawaa hunda arguuf dhaga'uu danda'udha. Biyya Bitaaniyaa keessatti osoo karaa deemutti muka harbuu tokko argeeti Yesuus Kiristoos maal jedha? Ija irraa argadhaa laata jedhee laata jedhee waaqayyo kamitti laata jedha. Laata jedhee waaqayyo hin yaadu sulmaayyuu. Maaliif jennaan beekumsi waaqayyo daayireekti qaxxataadha waan taateef qabdi jedhee dhaqee irraa fudhachuu yookaan hin qabdu jedhee dhiisee bira darbudha malee laata jedhee shakkiidhaan waaqayyo wannan jedhu maaliif kan fayyisaa ture waaqayyoodha malee nama miti kan jechaa turtan kan du'aa kaasaa ture waaqayyoodha. Yesuus waaqadha. Yesuus takkas gochaa ture. Yesuus waaqadha. Yesuus waaqa jechaa turtani malee waan biraa dubbane. Kanaaf Yesuus waaqa argatani waaqayyo akkamitti waaqayyo argateeti waan tokko achitti ilaalee tilmaamuudha dadhabaa kan jedhudha. Dhaqee maal jedhe inni mukicha bira ga'ee baala malee waan tokko irraa dhabe yeroo harbuun ija itti godhatu hin turre jedhe. Yeroo sun harbuu muka itti godhatu hin turre jedhe. Waan tokko hin beekuu jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa ta'uudhaa hin danda'u jechuudha. Egaa Rabbi Subhaanahu wa Ta'aalaa Quraana isaa keessatti maal nu jedha? Akkana jedha. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم بقولنا شل لكم سلبة تكفر جارتي يرو ربي سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام يقول أنا فلونا ما تدابي وقافة الجيفة جري ما جري جناني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أتتو واقع يقول إتهاد أباك يسواك يقول أتاتي أنا سواك أقول أتي نجبرا جتاني ترتي يوجد قافتان ربنا لتي أني واقع يرى أنا قفت واقع يجا ترتي جراني إن جنة جرا فندرا واقع يرى بتي أنا إن جنة Meja de roja dan bahkan itu jadi utara sana di waka yo bajet. Hinjen ne jadi aku nak main apa hinjen ne? Aku Bible kisah tiga hinjen, Quran kisah tiga di waka yo jadi aku main dubban ne. Gak mau mundur Rabbi dia dapat tu ani hinjen ne ni jadi Rabbi Subhanahu Wa Taala ne. Pada Subhanak. Ya Rabbi atikul kullofte. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Wa anna fi mal jechuni wa aqum anna fi mal wa anna mal linaman. Wa ta jechuni atikana raqul kullofte ani hinjen du kana raqul kullu da jadi nille. Na fi malu je. In kuntu qultuhu faqad alimta. Yolle jedhe ani jedhete ati dhugumaan hin beekta yaa Rabbi argaadha ati kan fagoon beekta addunyaa irratti kan hin jenne sirriitti beekaadha kanaafuu ati hin beekta jedheen waan lubbuu kiyya keessa jirtu hin beekta yookaan waan hin jedhe miti wala a'lamu maa fi nafsi kani asitti sirriitti badhaa wanti fideef Yesuus waan beeku gaafa isin hin jedhu ani garuu waan lubbuu kee keessa jiru waan ati yaaddu waan ati gochuuf deemtu hin beekuu jedhe macaafa qofaa Quraanni sin beeku Yesuus Kiristoos nu jedheen time waan ganaa ta'uudhaaf jiru waan Rabbi keessa jiru waan Rabbi yaadaa jiru waan Rabbi gochuudhaaf deemu hin beeku jedhee Quraana keessatti hin jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos kan waa hin beekne ta'uu isaatii limitiidha beekumsi isaa limitiidha waan akkana biyyoonni beekanii beekuu danda'a garuu beekumsi isaa limitiidha malee unlimited miti beekumsi Waaqayyo immoo unlimitedidha isin jechuudhaan barbaada. Egaa Iisaa alayhi salaam gaafa guyyaadhumaa kana kan dhufu deebi'ee kan Yesuus Kiristoos irratti nuuf fannifamee nuuf jedhee adeemamee maaloo ta'e jedhu dhufee shim godhee jechuudha. Hadiisa Sahih Bukhaarii 2222 irratti ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wa salaamuhu alayhi wa jedhan walladhi nafsi biyadihi la yushikunna an yanzila fiikum ibn Maryam hakaman muqsita. Iisaa alayhi salaam gidduu keessanitti deebi'eedha hin dhufa biyya kana irratti yeroon biyyitti wal miitee jette miidhaa uummanni wal miite kanaaf addunyaa kana maal godha adliidhaan astadaadara yookaan ni bulchaa jedhan garuu fayaksiru saliiba jedhan kanarra Yesuus Kiristoos gooftaa Waaqayyo keenya irratti nu fannifame jedhan caccabsee lafa kaa'aa jedhan taada Yesuus Kiristoos kan irratti fannifame yoo ta'e maal gochaa caccabsee lafarra kaa'aa ofiyootti fannifamee wanna jedhe baadhaan aduu qabuu akka jedhanitu satu fuudhee deeme jechuudha. Kan biraa Nisaa boqonnaa 4 lakkoofsa 159 irratti warri ahlul kitaabota kiristaanota nu mormaa jiranii kun osoo lubbuudhaan jiraatanii gaafsana Yesuus Kiristoos otoo inni dhufee ka'ee utuu inni hin du'in deebi'ee itti amanuudha Rabbi Subhaanahu wa Ta'ala. وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. عيسى عليه السلام بيبي قابل أهل الكتاب كريستيانون في يهودا وسوء ستنا منين نفني تمنوا نبي جمّا ستمنني نمما ستمنني هن جو ملء وتو ستنا منين هن جو أني جد. تول عيسى عليه السلام إيه دبي يدو دو جرا إيه القرآن دبي يكتب في دو نتما. قرو دبي يدو في دو أمساكوني كان قفا يومتي مچاف جر كيسات بلدني سكان كم بربادن كيسا فلفلتني دي سمله عيسى عليه السلام دبي يدا كترو إزرا بقولنا إسرائيل ما فاهم كنا تربا نكوسا تقدمي سجل رتولا له علمكيا يسوع كريستوس
deebi'eedhaa hin dhufa waggaa 400 jiraate booddee hin du'a warri lubbuudhaan jiraatan hundi isaaniiyyuu hin du'u jedhee dubbata. Garuu macaafa kana Itoophiyaan hin fudhattu. Macaafa kana qaanonaa keessa godhanii fudhatanii maaliif jennaan keessaa filatanii kan Yesuus Kiristoos hin fannifamne Nabi Muhammad hin ergama. Yesuus hin du'a kan jedhu keessaa filatanii ofii isaaniitiin dhiyaa gubaa irra ta'anii yookaan walga irratti filatanii macaafa barbaadan macaafa isa dhugaa dubbatu immoo gatanii jechuudha. Saniif Isaa alayhi salaam deebi'ee akka du'u macaafonni gariillee warri seenaa taarika Qur'aana duraallee ragaanii bahu jechuudha. Utuma akka taarikaati jenne macaafni isaanii taarikumallee seenaa dhalleessu jenneen ragaanii bahu jechuudha. Kan biraa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 5:24 irratti maal jedhaa Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aboo hundumaa baay'ee dhaabu tokko hin jiru. Ready. All right. Tole kaameraa ajjeesti godhadhaa. Okay, dhugaa dubbachuudhaaf kallattii kanniin waan dubbatu seene baay'ee elementary raasofte qoda daqiiqaa jalqabsiisate waan hundaafuu jalqabsiisi riiseet godhaa anillee jalqabsiifadha. Okay, tole wantoota tokko tokko ati jette irra jechuu jalqaba. Wangeela Yohaannis waa'ee NIV yaadaan qabadhu. NIV ragaa kenna jette san yaadaan qabadhu. NIV hin kennita waan ta'eefis. Kabiraa. NIV jedhee itti fufayye. Okay. Du'ee macaafa qulqulluu keessatti ilma ka jedhu ilmaan ka jedhu jechoota garagaraati. Wangeela Yohaannis Roomee boqonnaa 8:14 irratti warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti jedha jechumatti jettu. 15 irraa immoo garuu maal jedha? Hafuurri isin fudhattan kun hafuura ilmummaatti guddifachuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jala isin deebisuu miti jedha. Hafuura kana Galaatiyaa boqonnaa jarra maal jedhee dubbata abbaa jennee akkasuma amannuuf hafuura ilma isaa fudhanne jedha. Waan isin ajaa'ibeen dhibne warra kakuu moof haarawaa qofa miti. Warri kakuu moofayyuu kan isaan fudhatan hafuura Yesuusiiti. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:10-11 irraa dubbifadha. Hafuurri Yesuus inni isaan keessa ture jedha. Kanaaf Israa'el ilmaan gafaa haa ta'u, Addaamiin haa ta'u, dhala namaa kamuu haa ta'u, ilmaan Waaqayyoo ka jedhamu hafuura ilma isaa yoo fudhatedha. Hafuura ilma isaa kakuu moofaallee kakuu haarawaallee warri hafuura ilma isaan fudhanne ilmaan Waaqayyoon jedhamu. Yoo ilma Waaqayyoo amante qofa kan ilma Waaqayyoo jedhamu. Fakkeenyaaf raajonni gaaf jedhee dubbatu raajota ka jedhu hunduma warra kakuu moofaa keessatti dubbii kana barreessa hundinuu hafuura Yesuusiin geggeeffaman jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:11 irraa. Inni biraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 anumna kiyyaa uumaa gochuu hin danda'u. 22 irraa garuu maal jedha? Abbaan firdii hundumaa dabarsee ilma isaatti kenneera jedha. Abbaan nama tokkotti illee maal hin godhu? Hin faradu. Kanaaf firdiin inni faradu abbaatti gargar ba'e miti. Firdiin inni faradu ka abbaa faradu urjiin tokko. Kanaaf an kophaa kiyyatti gargar ba'ee uumaa gochuu hin danda'u miti dubbiin. Kan inni jedhu dhimma firdii wajjin wal qabateedha. Sababni isaa saabjektiin dhimma firdiiti waan ta'eef. Jajimentiin kan abbaatii fi kan ilmaa tokko waan ta'eef abbaatti gargar ba'ee murteen inni murteessu tokko illee hin jiru. Kana ragaa argachuu barbaadan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:10 irratti kan koo hundinuu kan keetii kan kee hundinuu kan kooti jedha. Beekumsa ta'ee waan biraa ta'e jechuudha. Gaggabaabsee dubbadhee gara yaada kootti deebi'uu waan barbaadeef. Ka biraa gara mirgaaf gara bitaa kaa'ii ka jedhu mootummaa kan keetiiti. Mootummaa kan kee jennaan jennata jedhanii. Macaafa qulqulluu keessatti mootummaa jechi jedhu jechuu hiikaa garagaraatiin kan hiikameeru. Fakkeenyaaf maal jedha Kiristoos? Mootummaa Waaqayyoo isin gidduu jirti jedheen. Isinirraa fudhamtee gara biraatiif kennamti. Kana jechuun mootummaa samii jechuu miti. Mootummaa Waaqayyoo jechuun dhugaan irra dhaabate. Mootummaan kun eessatti hundaa'e? Fannoo irratti. Mul'ata boqonnaa 12:10 irratti aboon aangoon hundinuu kan eenyu ta'eera jedha. Kan Waaqayyootii fi kan masii isaa ta'eera jedha. Kun eessatti? Fannoo irratti. Kanaaf haadhattiin ka gaafatte fannoo irratti ka jedhudha. Kanaaf fannoo irratti mirgaaf bita taa'uu wama kadhattuyyuu hin beektuudha dubartittiidhaan ka jedheen. Kanaaf kun kan jalqaba kaayameefidha. Kan ni jedhe ilma badiisaa malee jedhe iddoo biraatti malee as keessa akka bade tokko iyyuu hin jiru jedhe mootummaa kan kee ka jedhe mootummaa Waaqayyoo akkuma isin hin jedhe mootummaa Waaqayyoo isin gidduu jirti mootummaa Waaqayyoo jedha bifa garagaatiin ibsaa ture. Mootummaa Waaqayyoo kontekestii inni jiruun lafarra dhaabatee ka jiru mana samiitti ka bara baraan galamu haala irratti hundaa'een jira yeroo bara badhinaatti ni hundanne. Ka biraa guyyaadhuma jecha interesting jecha baay'ee kate dubbate ergamoonni illee isaa ol akka ta'an achirra maal godheera jettee eereeraa jette. Dubbi baay'ee namatti toludha. Sababni isaa Ibroota boqonnaa 2:9 fi 7 irratti yeroo gabaabaadhaaf maalti gadi ta'e jedha. Ergamoota gadi ta'e jedha. Kanaaf kontekstii inni ittiin dubbateen
kontekstiittiin ergamoota gadi ta'e jedhuun. Kana jechuun waaqayyo isa abbaa guutummaa waaqummaa qabu qofatu kan waa hundaa godhaadha. Kiristoosoo by the way xiyyeeffannaan guddaan as jala muruu qabdanii yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e kan jedhu sun levelii namummaatti gabbu jechuudha. Kanaaf deebiin inni deebisaa ture hundinuu qixa kanaani gabraa yeroo dhufuudha. Waan nama ajaa'ibee dhibne yeroo dhufu intala fuudhaa maal godha jette. Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 15-16 irraa kana sii dubbisa. Kana baay'ee sii dubbisa. Sababni isaa jaalattee jibbitee kana roga dhaga'uu qabda waan ta'eef. Gaafa deebee dhufu Luqaas boqonnaa 9:26 irratti ulfina isaa kan abbaa isaa kan qulqulloota ergamootaatiin deebee dhufu. Luqaas boqonnaa 9:26 yaadannaa qabadhaa. Garuu kan mul'ata boqonnaa 6:15-16 sii dubbisa. Akkana jedha 15 irraa. Kana booddee mootonni lafa irraa namoonni gurguddoonni abboonni duulaa sooreyyiin jajjaboon garbichi birmaduun hundinuu holqa keessatti kattaa tulloota gidduutti dhokatan. Tullootaa fi kattaawwan waammatanii nu irratti jigaa fuula isa teessoo irra taa'u dura dheekkamsa hoolichaa dura nu dhossaa jedhu. Kanaaf dheekkamsa isaa jira na dhossaa jedhu. Sababni isaa lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa akkana jedha obboloota kiyya guyyaa san jalaa waaqayyo isaa baasu. Kana booddee inni seera malee jiraatu sun mul'ata jedha. Inni seera malee jiraatu mul'ata jedha. Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessa ba'uun isa barbadeessaa mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiin isa ajjeesa jedha. Mul'inatti deebi'ee dhufuun isaa ulfina guutuudhaan deebi'ee dhufa. Gaafa ulfina guutuudhaan dhufu eenyullee fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u. Gaarana najjigii dhagaa kana naggaragalidha. Boo'ichi jiru jechuudha. Boo'icha san jalaa waaqayyo si haa baasu. Sababni marii kennaallee sillee haa ta'u namoota uduun beekin gara dukkana kanaa deemaa jiraniif waamicha jaalalaa godhuudha jechuudha. Tole gara kakuu moofaattiin si deebi'a. Waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa si dubbadhu waa'ee namummaa isaa atuu dubbatteetta. Waa'ee namummaa isaa beela'uu isaa akka inni akka namummaatti beekaallee akkan turre akka inni abbaa isaa kadhataa ture atu nu jetteetta kana. Kanaanillee waan jedhu qabu. Sababni isaa guutummaa waaqummaa namummaa keessa gaafa jennu waaqummatu waa hojjetee oduu hin taane namummatu haguuge wanti inni beela'ee dheebotee kan inni waa hundaa godhate namummaadha. Eeruu ati jette hunduma isaa walitti qabee aan jecha takkatti qofaan namummaadha kan jedhuun walitti qabaa. Kati hin beekne garuu kan sitti himu waa'ee waaqummaa isaatii fi isa yoo hin beekne badiisa sitti dhufuuf jedhu jedha akka ati baatuuf kan sitti himu jechuudha. Okay, Isaayyaas boqonnaa 9 isarratti illee ibsa wayii kennitu booda yoo ati kennitu yeroo arganna walitti deebina waan ta'eef anama dubbadheetuma darba. Mucaan nuuf dhalateera ilmi nuuf kennameera underlines ilmi nuuf kennameera mul'ata boqonnaa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 ilmi nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira maqaan isaas gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara bara hangafa nagaa jedhama. Yeroo barbaachisa kana diiteelii Giriikiin booda gaafii sirra waan kaaftuuf itti deebina hosan. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuman qabu. Inni teessoo daawwitii fi mootummaa isaarra maal godha? Irra taa'ee moo isarra jira firdiidhaa fi qajeelummaadhaan amma bara baraatti isaan eegaa hinaaffaan waaqayyo gooftaa maccaa kanan godha jedha. Waaqayyo ulfina isaa dabarsee nuuf illee kennu. Okay, isa kana mootuu mul'ata Isaayyaas raajicha boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irraa warra hafan warri qomoo Yaaqoob keessaa hambaa ta'an gara waaqayyo isa aangoo qabeessaatti maal ta'u jedha hin deebi'u jedha. Waaqayyo isa aangoo qabeessa ka jedhu boqonnaa 9 irratti isa ibsame sanadha jechuudha. Tole asuma seera keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irra isa jirudha. 9 irra ka jiru ka fayyadame jechuudha. Waaqayyo jabaa the mighty God ichi jedhu ka fayyadame jecha waaqayyoof fayyadamudha. Seera keessa deebii boqonnaa 10 irratti egaa waaqayyo gooftaan keessan waaqayyoolii irratti waaqayyodha. Gooftaa gooftota waaqayyo isa guddaa isa aangoo qabeessa isa sodaatamaadhas inni nama waliin caalchisu jedha. Gooftaa gooftotaa ka jedhu naa qabadhu. Mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irratti uffata dhiigaan cuubame uffata maqaan isaa sagalee waaqayyoo jedhama erga jedhee kan boqonnaa 16 irraa kana jedha. Uffata isaa irra gudeeda isaa irrattis maqaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa jedhutu irratti barreeffamee jira. Gooftaa gooftotaa ka jedhu isa keessa deebii irratti waaqayyoof fayyadame Kiristoos illee exactly gooftaa gooftotaa mootii moototaa jedhameera. Kun waan nama ajaa'ibee dhibne immoo uduunni dhalanne kan dubbatamanidha jechuudha. Inni kun raajii Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti kanaaf waaqayyo ofii isaatii milkita isiniif hin kenna kunoo durbiin ulfoofti ilma sin deessi maqaan isaas Amaanu'eel jettee moggaafti jedha. Amaanu'eel jechuun hiikkaan isaa waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jedha. Kanaaf waaqayyo nu wajjin jiraan eessatti jedhame inni kun Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 22-23 irratti kun hundinuu
inni waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin dubbatee akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kun durbin ulfoofti ilma sindeessi maqaan isaas Amaanu'el jedhamee hin moggaasu jedhe. Amaanu'el jechuun waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Kanaaf kakuun haaroftillee Maatewos boqonnaan tokko lakkoofsi 22-23 kana fayyadameera. Isa kana moo wangeela Yohaannis 1:14 irratti nu gidduu buufate jedhee fayyadama jechuudha. Isaan maqara Amaanu'el jechuun waaqayyo nu wajjin jira kan jedhame sun Kiristoos isa nu wajjin jirutu waaqayyo nu wajjin jira jedhama jechuudha. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate isin gidduu akka buufadhuun mana qulqullummaa koonaa ijaaraa isa kakuu moofaa keessatti jedhee ture wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Tole. Inni biraan mootu macaafa Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa ati immoo yaa mandara Betaaliyem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kammoo tokko si keessaa anaaf hin ka'a. Eenyuun kammoo? Israa'eliin kammoo tokko si keessaa anaaf hin ka'a. Hundeen isaas isa keessaa ba'uuf jiru kun kan bara durdurii kan bara baraati jedha. Hundee jechuun inni isarraa kan maal godhedha jechuudha. Isarraa kan latedha jechuudha. Hundee jechuun. Iddoo biraa Zakkaariyaas keessatti latii jedhama Kiristoos. Kana jechuun irraa dhalate kan jedhu mul'isuuf jechuudha. Latii kan jedhamu irraa dhalate kan jedhu mul'isuudhaaf jechuudha. Kanaaf hundeen isaa kan bara duriitii jedha. Isa kana naa qaban. Raajii Ambaaqoom boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irraa akkana jedhe Ambaaqoom 1:12 irraa. Aan Ambaaqoom immoo yaa Waaqayyo ati kan duriiti. Dimitire yaa Waaqayyo ko yaa isa qulqullu ati hin duutu ati kattaa keenya isa kan firdiif kaafte adabaafis isa dhaabde jedha. Kanaaf ati hin duutu kan jedhu tokkoffaa Ximootewoos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti isa malee womaatti hidhaachuu kan dandeenye abbaa akka ta'e yeroo dubbatu Kiristoos ammoo isa keessaa kan ba'e kan isarraa dhufe latii kan jedhamee waamame isa akka ta'e lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf hundeen isaa oduu ardiif samiin hin uumamin uumama ardiif samii dura dhalate kan jedhu sun exactly asittillee ifa bayeetiin jedha jechuudha. Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti ati yaa Betaaliyem ishee biyya Yihuudaa keessaa ati mandaroota gurguddaa Yihuudoota hundumaa irraa hin xinnaatta. Si keessaa kan moo tokko saba kee Israa'eliif kan bulchu hin ba'a. Bulchaa gaafa jennu isa lafa kana irratti aangoo fayyadamee humna waraanaa fayyadamee isa mootota lafaa gaggaragalchee akka fakkeenyaaf ati yoo nabiyyi jettee fudhatta baay'ee san keessa deemuun barbaadu humnaan lolaan kan fayyadame duntaan Kiristoos kan inni fayyadame mootummaan kiyya kan lafa kanaatiin ni jedhe sirna mootummaa samiitiin ni lafa kanarra akka dhaabe. Kanaaf maal jedhee dubbata tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:9 irratti gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti maal nu godhe jedha nu harkise jedha. Kanaaf nuti garam jira mootummaa ilma isaa keessa jirra mootummaa Yesuus Kiristoos keessa. Tariiti kana kan oduu isin baase nattona macaafa qulqulluu irraa kan iskiriishuutii godhe duun taane asirraa isin baase. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irra yaada jiru naa laala akka asirraa argitaniif. Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti isin waame maalidha jedha? Amanamaadha jedha. Inni Qolaasiyaas 1:13 irratti mootummaa ilma isaa jedhama jechuudha. Okay, inni biraan wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 42 irraa macaafchi Kiristoos sanyii Daawit keessaa Betaaliyem keessaa hankaa jedhee inni dubbate kanaan jala cufnee bira darbine jechuudha. Faarsaa 202 akkuma tu dubbatte faarsaa keessatti raajii baay'eetu irra deebi'ee dubbatameera. Bara duriitii ati hundee lafaa in keesse bantiiwwan waaqaas hojii harka keetiiti. Isaan baduuf jiru ati garuu haftee jiraatta. Isaan hundinuu akka uffataa hin ciccitu. Ati akka uffataa baaftee isaan hin gatta. Isaan hin dhidhimu jedha. Kanammoo Ibroota keessatti akkuma jedha obboleessi kiyyayyuu beekeera asirraa akka fudhatame lakkoofsa 11 irraa Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa ati haftee jiraatta jedha. Inni amma faarsaa keessaa kun eenyu fayyadama jechuudha. Kallattiidhaan Kiristoosiin reprezentii godheetiin jira jechuudha. Hin jiraatta. Isaan garuu badu hundumti isaanii akka uffataan moofa'u akka wayyaas hin marta akka uffataas hin geeddaramu. Kanaaf Kiristoos yeroo du'eetiin jedhallee foon isaa maaliin argu jedha. Sigaa mabasbasiin aayimna jedhee kan inni dubbate akka mannaan guyyaa jimaataa hin kennama guyyaa sanbataa hin alaa'u. Kanaaf Kiristoosis guyyaa sanbataa lafa jala yeroo turetti sigaa mabasbasiin alaayyemii isa jennudha jechuudha. Okay, daqiiqa kiyya ilaalaa deemaara. Baay'ee gaariidha. Inni biraan immoo Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 13. Kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessoota wajjin ilma namaa kan fakkaatu kana rogannaa qabadha. Kan fakkaatu duumessa wajjin dhufuufin halkan mul'ataan nan arge yemmus inni gara isa baay'ee dheeraa jiraatetti gara abbaatti jechuudha. Lakkoofsa 9 fi 10 yeroo dubbiftan abbaa jechuudha. 14 irraa
warri saba garagaraa, warri gosa garagaraa, warri afaan garagaraa dubbatan hundinuu akkasa waaqessanii. Isa kanallee booddeetti dhufnaa hiikaa isaa wajjin jedhu waaqessanii gooftummaan ulfinni mootummaan isaaf hin kenname gooftummaan isaas kan hin darbine inni gooftummaa bara baraati mootummaan isaas isa balleeffamuu miti jedha. Haleluuyaa. Kanaaf guutummaan isaa kakuu moofarraa jalqabee amma kakuu haarawaatti waaqummaan isaa kan yeroo Maariyaamiin irraa dhalateen jalqabee miti jechuudha. Rakkinni jiru atammallee kan itti maattu kan obboloota kan keetitti illee irra deddeebitee itti maattu waaqummaan isaa yookaan immoo isuma namummaa ta'e Maariyaamiin irraa dhalateedha. Sababni isaa achumatti daangooftu waan ta'eef. Garuu siifillee haa ta'u obboloota biraatiif waamichi nuti dhiyeessinu Kiristoos Maariyaamiin irraa dhalachuutti hin daangeffamu. Daqiiqaa booda naaf ittiin xumura kanneen daqiiqaa wanta gochuudhaan hin barbaanneefi. Kanaaf Kiristoos eessa abbaa wajjin ture ilma waaqayyootitu dhufee foon uffate. Abbaa irraa dhalate gaafa jennu waaqummaa akka abbaa qaba. Maariyaamiin irraa dhalate gaafa jennu immoo eenyummaa namummaa akka Maariyaamii qaba. Kan mootii naa ibsaa turte hundinuu wanta akkatti waan sababu qabu. Nama ka jetteen eeyya beeleera, eeyya kana ta'eera. Paartiin ati sitti maaru garuu waaqummaa isaatu seelaa dhokateera. Yoo isan beenneen baddaadha waaqayyo gara ofiitti si adeemfatu itti fufi xumureera.